السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني جرجرتو كقالواني في كقاروان إدي الدنيا الرتارقم تاني بجينا قاعدة تاني ربي ساعدي تنا إسين جايزين جتانا قوت الحمد لله قالت ربي يعني تموتوا بير ورجع موجو بشماتي تاني يجوتا كقالتو ما زين جرا ورجعنا هارا وقرأت شانا لك يا رفتن كوتانا تجرب لما ما تيجي تعالى لايك سبسكرايب كوتشو إندك تنا كسو مقافي ليو كباتن كومنتي جلتي كافة داسين جرا وبولي ينكيا hundi keessanuu hedduu takka galatoomaa isiniin jedha isin galateeffadha. Har'a viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isiniin dhufee isinis maali jechuun keessan hin oolu. Akkuma fuuldura kiyyatti argitan yookiin fuuldura keessanitti argitan kuni kudaara jechuudha. Kudaara salaxaati. Inni asitti argamu borokiliidha, kaarotiidha, kasiidha, filfil ruumii yookiin qaaraa nama hin gubne. Kun ammoo qayyisirii yookiin banjar afaan arabiffaatiin jedhu afaan arabiffaatiin banjar jedhama. Inni kun ammoo jirjiira baaduu misiidha. Akkasuma kasiidha jechuudha. Salaxaa wajjin dalannaa wajjin ilaalla isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Turtiin keessan afaana haa ta'u akkuma beekamu salaxaan qaama keenyaa fi ijaarsa qaama keenyaatiif faayidaa hedduu qaba jechuudha. Ammallee daayita yookiin borcii balleessuuf hojii madalaguu fi salaxaa yoo nyaanne haala salphaan borciin keenyallee bada ijaarsa qaama keenyaatiif illee faayidaalee hedduu qaba jechuudha. Ammallee fakkeenyaaf jirjiira yoo fudhanne jirjiirriin baay'ee isaa hedduu isaa faayidaa hedduu qaba. Rifeensa keenyaafis gogaa qaama keenyaatiifis baay'ee faayidaa qaba. Baadduumis ammoo yoo ilaalle baadduumisiinis akkasuma jechuudha. Baadduumisiin faayidaa hedduu qabdi. Qamamii fireenisii qimamii womaatti nyaata wajjin mi'eessitu waan ta'eef nyaatatti godhachuuf hedduu isaa faayidaa qaba. Ammallee dhukkubii kaleetii fi namni kaleen dhukkubu baala isaa kana yoo kadaffistanii dhudhan ta'e yookiin bishaan dafaatiin hatanii tursiiftanii keessan dhudhan ta'e kalee kennaaf hedduu faayidaa isaa qaba jechuudha. Inni biraa ammoo qayyisirii yoo laalle qayyisiriin akkuma beekamu biyya keenyatti yookiin ittoo godhamee nyaatama irra guddinni akka beekamutti baay'ee salaxaatti dheedhii isaa kana hin nyaatanii ammoo faayidaa hedduu qaba. Qayyisiriin jechuudha dhiiga keenyaa fi dabaluu dhiiga keenyaatiif illee faayidaa qaba jechuudha qayyisiriin. Ammas deebi'eetiin qayyisirii waa hedduu faayidaa qaba. Nyaata keenya michaa osoo hin taane gogaa duuba keenyaatiif illee faayidaa qaba. Rifeensa keenyaaf illee faayidaa qaba. Rifeensa keenyaaf faayidaa hoo akkamitti qaba hojjettan hojjedhee yeroo biraa inshallah isin agarsiisa jechuudha. Anuufi kiyyaa itti fayyadamee jira waggaa yeroo hundan argadhu osoo yeroo hunda argadhe yeroo hunda itti fayyadama maaliif gizee hunda hin fidanii darbanii fidanii gizee isaan darbanii fidanii itti fayyadama. Akkamitti itti fayyadamuu jedhanii fi barbaada hinnaa wajji itti fayyadamuu dandeetanii barbaadan ammoo waan biraa wajjin illee itti fayyadamuu dandeetan jechuudha. Rifeensa keenya loona yookiin alwaana yookiin bifa jijjiiruuf gahee guddaa qaba jechuudha. Osoo baasii takka baasnee qalamii alaabinne hindibate waan keemikaala qaba hindibate mataa keenya illee hedduu isaa jijjiira. Akkasuma qaama keenyaafis bareeda borcii illee hin balleessa. Ammallee dhiibbaa dhiigaa nama qabu dhiiga keenyaaf baay'ee gaariidha jechuudha. Qayyisiriin kasiinis akkasuma kaarotiin ammoo viitaamin A of keessaa qaba waan ta'eef viitaamin A yookiin agartuu keenyaaf hedduu isaa filatamaa waan ta'eef kaarotii yeroo hunda dheedhii isaa yoo nyaatame jedhe biyya keenyatti akkuma beekamu irra guddaa illee nyaatama. Ittootti illee nyaatama salaxaatis kana hundaa mitiin agarree salaxaatti nama baay'ee nyaatu. Amma jedhe baratame malee ofii kiyyaan agarree sobunumaan ta'u garuu dheedhii isaa akkanatti nyaanna ittoo goonee hin nyaanna jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamuu qabaannaa hanga dhumaa turtiin keessan nafaana haa ta'u hanga an qopheessee walitti deebina isiniin jira obboleeyyan kiyya. Inni asii argitan kun ammoo akka misingaa jira tooyin jedhama. Ingiliffaan jechuudha arabiffaan maal akka inni jedhamu hin beeku. Salaxaa wajjin nyaatama jechuudha garuu misingaa fakkaata jechuudha. Misingaa xixiqqoo isaati gara malee xixiqqaata. Isa kana ammoo fidee amma bishaan itti naqaa jechuudha. Bishaan itti naqee bishaan kana kubbaayaa kana takka itti naqee jechuudha. Erga kanatti godheen booda ibidda irra kaaya hanga daqiiqaa 10 bismillah. Ibidda irra kaayee jira. Hanga inni bilchaatutti daffutti bilcheen osoo hin taane takkatti yoo inni daffe irraa baasa jechuudha walitti deebina.
toin jedhama Ingiliffaanii. Arabiffaan maal akka inni jedhamu beeku garuu hin gaafadha. Salaxaa wajjin hojjetama jechuudha. Rujiima nama dalagutu jala nyaata. Rujiima wajjin hin jedhamu rujiin borcii qannasuu fi akkasuma adalaata baasuu ceeyoonni maal maqaan isaa bismillah ceeku akkasuma jechuudha. Adalaata baasuu afaan Arabiffaatiin adalaata afaan keenyaan afaan Oromootiin waan jedhamu beekuu dhiifama naa godha. Nama jechuun irree baasuu jechuudha. Irree baasuu yookiin gara harka kanaa gurguddachuu yookiin sirriitti adalaata ta'uudha. Afaan Arabiffaatiin adalaata. Akkasiin jira durtiin keessan ammallee nama wajji haa ta'u. Fireen isaa kennu akkana jira akkam shingaati jechuudha akkana jira. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya kennu akkana jira. Isaan akka mishingaatitti jedhee isin argisiise kabiddarra affeelesan kennu amma fidee itti naqee jira jechuudha. Bismillah. Fidee itti naqee jira kennu. Salaxaan kiyya kana fakkaata. Salaxaa rujiimaati jechuudha. Rujiima namni wallaalleen jiru. Daayit jechuudha. Nama daayit dalagutu kana nyaata. Deebi'ee namni kuwwan illee hin nyaata jechuudha. Hedduu isaa bareedaadha. Hedduu isaa mi'aayaa. Ammas rummaana itti godhamee jechuudha. Rummaana wajjini. Kana haala salphaan dalagattanii nyaachuu dandeessanii isin jaa obboleeyyan kiyya waan dhaggeeffataniif galatoomaa ani jamuu jubiidha like subscribe gochuu hin dagatinaa isin jira gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadha amaanillah haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa keessa naaf turaa isin jira isin jaaladha hunda isaatu kudaara kanneen mataa isaatiin hanga jirjiiraatii fi kasii fi kaarotii fi qayyisrii faayidaa isaa adda addaan inshallah yoo rabbina laafise sa'aatii argadhe faayidaa isaa mataatti isiniif dhiyeessa jechuudha. Hangasitti nagatina tura like subscribe gochuu hin dagatina gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafadha amaanillah.